sa'aatii sadii yeroo inni waluun galtuu nan dhufa naan jedhee yeroo sana gaafa duusan sa'aatii afur keessa yeroo inni waluu fi silkii isaa cabee hojjetu. Kana booda yeroo nama sadattiin duu sana ganama isaa yeroo inni hospitaala gaafadhu immoo sa'aatii torba keessa reeffa akka fidanidha poolisiin achi. Halkan fidan jechuudha. Maal geena nama ta'e. Qabee fuudhee deemu. Utoo shukkaadha ta'e utoo rasaasa ta'e garuu waa'ee rasaasa nan beekan. Wasfee jedha tokko. Minaan balaa kan beekamu jubilaar veenii kanarra siru humnaan hinduu namni akkamitti as jira sarkuleeshin siisteemii kan hojjetu qaama keenya irratti mul'atu kan dhaabsu. Lammata immoo hedduudhaan baakee kanarra boksiin dhagaan siru kana namni du'a. Maaliif boksiin diskoonekti ta'a gara hedduu kan deemu. Namni tokko immoo jira kan jedhamu yoo maal godha afura baafatee argitudha. Tootaalii gahee namaa hin jiru. Kanaanis ta'uu danda'a isaa garuu saayinsiin piitemii wayii hin jiru. Wanti mul'ate hin jiru. Bakkeetti waan hin arginu jiru. Dhugaadha. Daddabaltee ilaalte. Mootummaan si wajjin ilaaleera. Gurbaan saanduqa bitee sun amma mootummaadha miti. Mootiin na wajjin ilaale. Mootiin si wajjin ilaaleera. Mootiin na dura waan argeeyyuu dhagaa. Mootiin si fira dhiyoodha. Maaloo hojii guddanne hundaadha mana keenya guddaa fi dadda baasachuu. Nama biraan hin jiru. Mootii jechuun namni wayyaa walirraa fuudhee fannee guddannee. Gaaficha mootii jechuun isa ati dubbachuu dadhabdee isa iddoo kee bu'ee uummata gaggeessin galatoomaa isa jedhee jechuudha. Isa dheeraa miti. Isa lafa dhaabbatee iddoo saanduquma isa bitee jechuudha. Saanduqa saantu bitee. Goolli kalarii kan qabatu. Goolli kalarii kan qabatu. Isaadha. Inni jechuudha bolaadha nuyi kun. Daa'ima nagaa otoo hin taane nama wajjin guddattee girgiddaan nu guddisuu jechuudha gite. Walirraa fuunee nyaanne adda miti. Inni dura immoo argeeranii yoo ka'e. Sigalee inni maayini sababiin akka distarbiin taaneef raayii jedhan dhufaa jiraawuni bakka suuta emergency kottu naan jiru. Yeroo jiru wanti kun happenii. Kunuunfii koo garatti goruun dhabee haqee seera qorachuuf bakka jira. Sa'aatii sanatti hin dandeessu. Sa'aatii sanatti waa'ee seera waa'ee maalii yaaddu. Kanaaf dhabeetaa nuun amma reeffa isaa bannee ilaaluuf nuun aangoo hin qabnu hin dandeenyus. Garuu inni ilaaleera nuun jennaan. Akka amma seentee turte ati. Yeroo lama seentee la. Inni lammaffaa isa dhumaa irratti isa ittiin ba'u sana. Yeroo sana baanarii hojjechiisnee abaaboo binnee saanduqni bitamee dhufee anaaf lallisaa abaaboo artistoota irraa ofii keenya sheemiin nu qabee baay'isee namni dhufee xiqqoo ture artistoota irraa jennee ummata Oromoo jennee hiriyoota isaa jennee dinqisiifattoota 2800 annee wiingeetitti kaffallee at least kabajuma mucaa kana kabajuma namummaadhaaf goone beektaa achi booda waan beektan nu caalaa obboleessatu beekaa. Nuti amma kana booda namni beektaa kana booda wal shakka namni reeffayyuu bakkeedha argina ni sodaata kana booda namni amma yoo iyyeeyyuu walitti ni haala amma ittiin xiinxalamaa jiru. Kanaaf guddee koo ani beektaa jechuun gaarii gootee namni hin gaabu. Gaariin waaqayyoo fira. Gaariin Kiristoos. Keessa ofiimmoo waaqa duwwaatu argameeta. Soraa dhabuutti baay'ee gaddeema. Ana caalaa immoo hiriyoonni isaa warra akka Amaanu'eel Waaqturaa warra hojjetan danuun har'a waameeniin ture nufne Firaa'ol obboleessi koo warri wajjin hojjetan kuni isaaniif peeyinii guddaadha. Garuu takka immoo akkas tinaayitti namni ofii isaa mana taa'ee isa argite caalaa immoo warra achii waan isaan argantu caalaa baay'isee. Utuu waameyyuudha. Finfinnee irra mannoo naqamtee irraa waggaa 3 yoo ta'edha kan inni Finfinnee irra jiraate. Buraayyuu namaaf hin jiraatan buraan jiraadhu. Achi wayi naaf hin ta'u. Nageenyaaf haalli jiru. Nageenya mataa kootii fi maqaa kootiin feesbuukii baasatanii kan maqaa koo balleessatu jiran jedhanii agarsiise. Akkaawuntii baasanii maqaa sana kan intanaa hojjetantu jiru. Wanta sana illee qorachuuf yaalee bira ga'uu hin dandeenye beektee warra kana godhan. Qeedee fadhaqee hiisiseen ture. Nama kana godhu. Istiilaa duukaan jiran. Garuu akka fakkeenyaaf sanni na ajjeesuu fedhedanitti yeroo nagaa iddoo nama biraarra dhaga'an. Abbaasaa bira ga'uuf maaf iyyaadha? Amma kan kana nama nukkee danda'e kuusa. Bakka sirriidha. Innis kana jenna beektaa amma guddee. Pirosiijeriidha wanti kun beektee akka qorantee
Akkaamaan hin jettu. Opereeshinii kana hojjechuu dandeessu. Yaa. Suutaan namaan seeraan Deemta. wantoota murtii irratti fudhatamu jiru. Kana natti bira geessa. Lammata immoo intalli ishee nama jedhamtu kun yeroo ishee waamtee dhiirri ijoollee nama wayii turaniiru jedhamu dhagaa. Isaan booda keessaa walitti dhiisanii deemu. Isaan booda kee bakka ciisichaa gada ta'u waan akkasii. Shaawar fudhachuu argameetti kuufettee riippoortii gootee. Maayini akkamitti kuufe? Elektirikiitu intina shaawar wajjin konneekti ta'eera laaxameera qabatee kuufee jettee haasofte. Eeroo nagaa immoo mucaa poolisii tokko jira Waaqtolaa kan jedhamu. Nuti qorataa jira mucaa biyyaadhanis. Isa ganaa can adda baasan maadaan mana kee. Garee isa dhaqee gara jabuu sana dhaqee ganaa namaa wajjin deemu jiru. Kanaaf nama siisiduu sadee dhufe malee waa'ee isaa malee gadi hin taa'u. Haadha kee nyaattu haadha kee militii Oromoo nyaattu. Oromoon nyaata. Oromoon nyaatama jiru. Nyaatamu. Immoo ijoollee waaqayyoodha. Ijoollee waaqayyoodha dhugaa namaan nyaatamu. Amma dandeenyetti ofirraa baasnee walitti buusnee Oromoo tokko gochuu, Yuunaayitid gochuu, waan qabnu wal gargaaru, waan kana meetid gochuudha malee akkamitti walii keenya wal nyaatu. Warra kana nyaataniif waaqayyo dhugaa hin baasa. Pilaas immoo ani immoo duukaan jira. Gumaasas baasuuf baakan hubatti hin deebiin. Gumaa namaa kan baasu Kiristoos. Aktuwaalii amma kootti garuu na yaadata. Kanaaf nunis kanuma adaraa jenna beektaa. Waan biraan wanti biraanii utuu hin argine kanaadha reeffisaa Caalaa situ beekaa. Atleast waa'ee mareeffasaa bakkee masaa. Wanti kaza ta'e utuu na anduusa naannatti agarsiise. Beeko amma dhugaa lafa jiru akkaataatti wanta dhugaa jiru kana bira ga'uudhaaf ati itti adeemaa jirtu kana si gaafachuudhaaf isa baruudhaaf tun taane riizaaltii irra geesse dhugaan jiru wanti akkamitti akka mucaan kun wanta irra ga'e uummati jaallattooti isaas hordoftooti uummata Oromoo hanga baasan fixeen hanga jiru kokkuna bilbilli jedhame waan godhu hundumaa viidiyoo kaasee yemen isinii godha riizaaltii jiru nu beeksisiiti riizaaltii jiru barree nu uummataa fi kanadha dhugaan jiru kanadha jaa kana akkasitti dhabnee akka kanatti qabadhaa garaan keessan tasgabbaa'udha maaliif garaa isaatti namni amma yoona nagaan arganne wanta ta'eef nagaa argachuu nu dabalate anni keenya madaadhaadha obboleessa godho haadhu beekamitti nama akka uummata Oromoo hojjechaa jiru kichuu xinnoo yeroo isheen akka kanaatti qaxaf godhanii akkamitti garaan keessa taa'amasin hojii hojjechuu hojii maa guyyaa meeqa gadhiise guyyaa torba nama hojii mataa koo fedhiise maaliif haadhu keenya Nuni sanuma baay'ee kamisa sana kaasnee nuni sarara guyyaa meeqaffaadha baay'ee jenneen beennu tasgabbuufnee maal jenneen beennu kanaaf qoradhuuti lafa deemuu qabaan dhaloo kan biraa immoo inni qoratee ifa haa godhu. Miidiyaafis inni ifa haa godhu beektaa itti gaafatamummaa nuti amma akka obboleessaatti isa gargaaruudha malee nun itti gaafatamummaa guddaa hin qabnu. Waan keessa beennu hin qabnu fa'a. Digalee amma reeffasa ilaali caalaatti ragaataatti dubbachuu hin dandeessu. Biyya keenyatti immoo maal ta'e obboleessa as jiru caalaa waan biraa taasifama. Isa mana maadaamii jiru takki taa'ee asitti arge. Naayivii keessaan argani ijoolleen durbaa tokko immoo intalaa keessaan saanduqa keessaan argani. Kan waraabni darbuu dadhabde sana Dubaay taa'anii argani. Lammaffaa immoo kan biraa maaltu jira? Akkaawuntiin sunis kan haadha keessanii ta'uu mirkaneeffanneerra. Harmiima keessanidha. Namoonni tokko deeggaruu barbaadu. Argineerra maatii keessanis argineerra. Namoonni tokko akkaawuntiin kun yoo dhugaa ta'uu isaa amma mannaadha nu gaafachaa turan. Isas mirkaneeffachuu. Abazee tafarraa gammadaa. Mirkaneeffanne footoo isaanii arganii mucaa wayitii naa bilbilee. Sunis kufees kufu baates guddoo na baa'uusaa. No, isaaf miti. Isaaf miti garuu. Reyaalitii mada. Dhumarratti immoo faayinaalii waanta hin jedhu. Obboleessa koo wajjin walitti yuutuubii tokko banatanii qabu turan. Wanta inni qaban yuutuubii tokko torbee lamaan darbee soraan birrii rakkadheeraa gurgurruu kan jedhu walitti yaada akkasii walitti fidanii nama wayiituu Ameerikaa irra taa'ee sabskiraayibarii 22 kan qabu kanaa birrii 40 sinirraa bitaa jedhanii birrii 20 hirmaachuuf turan. Firaa'olii wajjin lamatti jechuudha. So Firaa'ol gidduu kana Riyaasaa iyyuu nabe ana caalaa isaa wajjin bulaa jiran amma gadi waggaa tokko fooyidha kan isaan qomaa jiraatan malee harka caalu wajjin jiraatu turan baay'ee. Firaa'ol teeroon argu mobaayilii itti beekaman lamaan isaanii safara caatii safara dhugaatii itti isin argeennaan jedhee itti beekaman ture. Amma yuutuubiin suni bilbila kan sooraatiin baname natti fakkaata bilbila achirra jira. Firaa'ol maal naan jedhee beektaa an yuutuubii kana keessaa gurgurree walakkaa hirmaan namni keessa an ofii koo hin barbaadu. Ittiin intinaan isaa hojjetamu achitti
akka siidaa wayii godhamee ittumaanii iddoon awwaalcha isaa simmintoo irraatti naa hojjetamu. An birrii tokko yoo achirraa waan barbaadu iyyuu hin qabu jedhee wanti waliin jiran jira. Bilbila isaa gaafa fuutu wantoota namoota inni wajjin haasa'es namoonni negatiiviitti bilbilan hunda isaa achi eeggoota. YouTube'n sunis confirmationiin achirraa dhufa. Namichi biyya alaadha. YouTube kana bitadha jedhees birrii 2,000 sana yoo namni kan biraan immoo waan kan biraa gochuu barbaades so personally birriin sun totally gara family keenyaatti sun taane achuma awwaalchuma sooraadhaaf akka ta'utti biraa warnatti meera. Kanaaf anis isa thank you jedhaani saduwaan hojii qaba harka sooraa. Hojjetame. Ijoolleen bilbilanii natti maaru muuziqaa hojjeteeru qaba. An akka oduutti dhaga'e marka. Dhaggeeffadheera. Dhaggeeffadheera. Saantana dhaggeeffadheera. Muuziqaan hojjetamee jiru jira. Ijoolleen tokko tokko dabalanii akkamitti akka hojjetamuu qabu natti haasa'aniiru. Sana hin mari'anneetu allattiin hojjetamee uummata bira gahu uummataaf hojjetame waanta ta'eef jechuudha. Hojiin gara xumuraatti deemedha waanta ta'eef akkaataatti muuziqaan sun hojjetamu mari'annee isin beeksisnaa dheeraan ijoolleen kana tanaana jedhaniiru. Sooshaal miidiyaa irratti immoo namoonni tokko tokko amma sababa muuziqaa sana warri walitti bu'aa jirtanii dhiisa abbummaa isaa namni fudhatu nama baay'eetu jira. Milkaa'ina hojii sana irratti duwwaa xiyyeeffadha. Abaluu isiniin hin jedhu sooshaal miidiyaa irratti al lama sadii barreeffama wayii argeera. Eenyuus haa ta'u eenyuuni dandeettii qabdanii wal gargaaraati muuziqaan gurra uummataa ga'u kan waan isin jechuu barbaadu. Waan hundumtuu ta'eera. Sooraadhaas ni qabatanii. Kanaaf wanta hundumaa faana buutee dhugaas garuu dhumarratti akkuma beeksifamu. Amma yeroo tokko tokko wanni biyya kana keessatti ta'u akkaataa namoota achi burjaajee himachuudhaan haala. Uummanni hin beeku jechuudha. Uummanni garuu dhugaas kan akka baru waan hundumaa hordoftee nus immoo karaa kumsaas keessi quunnamnee wanta hundumaa akka adda baasee beeksisuu hin danda'amu. Malee karaa akka gargaaree ayyaana kaasuu hubattiin waan ta'an malee innis duukaa raayyoon isaas dhufaa jiru hundumaa kan iddoo si barbaachisetti iddootti barbaachisu jira kanneen wanta waan inni isinii xaa'uu barbaadu hunda keessanii fi sa'aatiin deemaa sa'aatiin jalaa ulfaataa fayyadamuutuma wanta guutaan jiru ulfaataa warri isaa gargaartanis eebbisa akka warri qarshii buusanii keessaa hambisanii warri kana guutaan warri nuti barbaadanii waaqayyoo isaa eebbisuu jireenya keessaa guddisuu nagaa immoo sirriifa kennuu uummata Oromoo hundumaaf immoo nagaa kennuu danda'u.